Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtan obboleeyyan kiyyaa hundi keessanuu warri sooshaal miidiyaa kanarraan hordofaa jirtan marti keessanuu baga nagaa taatanii nagaan jiraattan isin jechuu barbaada. Har'a furmaata rakkina nama hunda dhibaa jiru beeksisa waan jaamu tokkotu jira. Beeksifni kun yeroo ati quraana banattu, yeroo ati imoo banattu, yeroo ati imoo irraa baatu daqiiqaa sekondii 30 sekondii 15 akkasuma daqiiqaa tokkofa taa'ee sin lakkaa jechuu maayikii qabachuu fi maayikii banachuu haasii barsiisan siyaamu ichirraa inni sekondii sin lakkaa maayikii banachuudhaaf karaan fagaate akka gootu hin jirtu jee carraan tokkicha san qofa qabda ta'a yeroo san sibira dabarraa lammaffaan jiru maayikii banachuu didee jeeni daqiiqaa tokko namni si eegu hin jiru. Saniifuu furmaanni kanaa maali jennaan bakkaan isin garsiisu tana daawwadhaan jala deemaatii bakka san sirreeffadhaan isin jechuu barbaada. Asii bakki keessa gallu eessa sitiingii bilbila keessan hundarra ni jira jeetii yaada. Bakka kanarra dhuftanii sitiingis bakka jedhu kana qubaa yeroo tokko gad tuqxan jechuu. Ergas booda isin anuma laalaatuma deemaa isin qajeelchaa deemaa bakkaan irra qubaan tuqaa isin hin jiru akkana fakkeenyaaf jalqaba yeroo sitiingii keessan keessa galtan akkanatti isinii ba'a sitiingii bakki jedhu san as kunoo connections bakka jedhu kana bakka kanarra yeroo tokko qubaan gad tuqxan jechuu. Ichi booda gad deemtanii bakka kanarra dhuftan laal more connection settings ka jedhu kana yeroo tokko qubaan tuqxan jechuu. Ichi booda bakka kana yoo bakki kun banaa jiraate bakka kana ni cuftan jechuu. Yeroo jalqabaati yeroo ati seentu san akkana jiraachuu mala akkanatti biluu magariisa ta'ee jira as gamana deebitee gurraachessita. Kana booda isarra dhuftaa asiin gad deemtee kunoo bakka kana laal privacy DNS ka jedhu kana bakka kana yeroo tokko qubaan gad tuqxa. Ichi booda asirra jira jechuudha laal kan kee bakka kana jira automatic recommended use jee asirra beeksisni asirratti DNS kun beeksisa miidiyaan adda addaa waan maxxansu appilikeeshina garagaraa beeksifachuu kanaan sirratti as gadhiisan jechuu isaan asirra dhufteetti of goota jechuu bakka kanarra waan biluu tana fakkeenyaaf amma yoo asirra geessine akkana yoo goone akkanatti biluu kana taati asirraa fuuteeti sanduuqa kana keessa geessite of irra firaa geessita asirra geessite hin baatu gad dhufteetti eessa tuqxa bakka save juu kana bakka save juu kana yeroo tokko irra gad dhooftee save godhattaa jechuu. Amma ganaa sirraa cufamee jira jechuu of sirraa ta'ee jira akkasi jechuudha. Ammas kanatti aansuudhaan Google Chrome miidiyaa jaamu namni hunduu qaba kunoo Chrome isa jedhu kana argaa jirtan Google Chrome bakka jedhu kana yeroo tokko qubaan akkasi gad dhooftanii achi booda erga dhooftan booda sarara sadii gubbaa kanarra siiba sarara sadan kanarratti yeroo tokko qubaan gad tuqxa. Ichi booda gadi deemtee sitiingii bakka jedhu kanarra dhuftaa sitiingii jedha sitiingii kana qubaa yeroo tokko dhooftaa. Ichi booda ganaa ol harkistee eessarra dhuftaa bakka site laal sitiingis ka jedhu kana yeroo tokko qubaan gad tuqa jechuudha. Ichi booda ganaa ol harkistee eessarra dhufta olumoo ooftaa bakka kanarra dhufta jechuudha. Akkas asirra third party cookies ka jedhu kana yeroo tokko qubaan gad tuqxaa jechuudha. Ichi booda allow third party cookies ka jedhu kana yoo inni bakka kanarra jiraate asirraa fuuteeti bakka kanarratti gadi buustaa jechuudha. Akkasii rabbiin isiniif haa laaffisu jajjabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Asirra geessitanii firraa cuftanii ichi booda ammas asirra dhuftan asuma sanduuqa sitiinguma san keessaan baane asumarra gad deemtanii as kunoo laal bakka kana introvise kajuu kana bakka kana yeroo tokko qubaan tuqxan jechuudha. Inni kuni yoo bakka kanaan sanduuqni kun banaa jiraate akkanatti ichi banamee jira ta'a. As deebistanii firraa cuftanii as booda ganaa keessaa baatanii
isinirraa dhaabataa beeksifni garagaraa rabbi furmaata isinii haa godhu. Waggaa namni siisteema tokko baasee akkatti firraa cufu baasee isaan meeshaa waan isaaniiti waan ta'eef mala baasaniituma akkatti sirratti ergan baasanii kana lamaan haga kana yaalaa isin jechuu barbaada. Barakallahu fiikum jajjabaadhaa. YouTube keenya kana subscribe godhaa jajjabeessaa jajjabaadhaa isin jechuu barbaada.